eessadha kaayyoo isaanii baadiyyaa deemu jechaadha. Baadiyyaa deemanii yoo nama homaan beekni kana dhaqanii afaan inni beekuun Iyesuus gooftaadha jedhu. Iyesuus gooftaadha, Iyesuus fayyisaadha isatti amanii. Kanaafiyyuu bataskaana keessatti maal dhagaa Iyesuus amlaafun osa jedhu dhagaa. Magaba kan ilmaa afura qulqulluu waaqayyo tokko nameen kabajamtoota maatii waaqayyoo ijoolleen haadha keenya qulqulleettii dubroo Maariyaam martinuu lafa bakka jirtan maraatti nageenya waaqayyo isiniif haa baay'atu akkam nagaa jirtu ani nagaa kooti waaqayyoof haa galatu. Egaa kun Sambii TVdha. Sambiin TV sagantaa garaagaraa isin biraan gahaa. Warri yeroo jalqabaatiif gara YouTube kanaa dhuftan baga nagaan dhuftanii waaqayyo baga nagaan isin fide. Egaa subscribe gochuun tajaajila kana deeggara. Egaa tajaajila afaan Oromoo reefu babal'achaadha. Tajaajila kana afaan keenyaan barachuun uummanni keenya hedduun sababa afaaniitiin manama kiristaanaarraa badeera waan ta'eef akka galma gahuuf nu deeggara. Subscribe godhaa, share godhaa isiniin jenna. Warroonni miseensi keenya immoo baga nagaan eegdan jecha isinis immoo egaa laayikii fi share isinirraa eegama jechaadha. Egaa akkuma yeroo hunda jennu arjummaaf dhifamne waaqa keenya araarsummaan dubroo Maariyaam eegumsi ergamootaa kadhannaan qulqullootaa jaalalli duukaa buutotaa ayyaannii fi eebbi wareegamtoota toloota abboota keenyaa hunduma keenya faana haa ta'u. Egaan waaqayyoo bakkuma jirtanitti isinaa eeguu waaqayyo nagaaf jaalalaan tokkummaadhaan jaalala isiniif baay'isee bakka jirtanitti hammeenya hundumaa isinirraa qabee bakka jirtanitti nageenyaan isinaa eeguu isiniin jedha. Egaan ani obboleessa keessan faarfataa Akiliiluudha. Naatii mucaa Tawaahidoon jedhama. Egaan guyyaa har'aa kana ergaa gabaabduu tokko isiniif dabarsuu fi kanan dhufe. Egaan amantaan keenya durii kaastee bara 34 kaastee amantaan keenya hanga har'aatti ni jirti. Egaan amantaan keenya kuni biyya keenya Itoophiyaa kana keessatti dur namoonni mootummaa tokkoon amantaa tokkoon bulaa turan jechaadha. Wal qoqqooduun mootummaan Amaaraa mootummaan Tigiree akkas jedhamee hin jiramu ture. Garuu Shawaa Awuraajaa Yezaanyaa Shawaadhaan akkasitti akka isaan wal bulchaa turan. Garuu addaan babba'iinsi kun akka ammaa kana hin jiru jechaadha. Egaan yeroo sunii kaasee afaanis tokkodha jechaadha. Namni afaan isaatiin afaan sirriitti mul'atu jechaadha. Akka ammaa kana keessattuu afaan Oromoon baay'ee hacuucamaa ture jechaadha. Afaan Oromoodhaan immoo egaa nuti barnoota walii dabarsaa jirra. Warroonni biyya garaagaraa jirtan keessattuu ijoolleen baadiyyaa taatanii hojiidhaaf biyya garaagaraa jirtan kana malee immoo biyyuma keessas taatanii magaalaadha baadiyyaadha gara magaalaa dhuftanii wifi garaagaraatiin intarneetii garaagaraatiin barnoota ni argattu onlaayinii jechaadha. Egaan barnoonni egaa namoonni baadiyyaa keessa jiran duubatti deebi'aa laala baadiyyaa keessa jiran obboloonni keenya hedduun isaanii sababa afaaniitiin mana amantaa gadhiisanii iddoo amantaa biraa deemaa jiru jechaadha. Hubadhaa osoo hin beekin amma fakkeenyaaf qeesiin tokko qeesiinis amma Amaariffa kan dubbatu malee afaan Oromoo kan dubbatu hedduun hin jiru. Gaabbii galuuf amma ansina jedhamu akka aanaan beeku as magaalaa Bishooftutti biyya biraatti dhufan ijoolleen afaan Amaariffaan beekanii gonkumaa gaabbii galuuf qeesichi immoo afaan Oromoo beeku nama afaan Oromoo beeku gidduu kaawwatanii nama hiikuuf jechaadha. Ilaala gaabbiin garuu lubaa fi nama sun qofaa gidduutti kan hafudha. Qaama sadaffaa barbaada jechaadha. Egaan akkana ta'e jechaadha namni osoo gaabbiin galiin osoo fooniin dhiiga waaqayyoon fudhatiin du'ee amantii isaa jijjiiree jechaadha. Kun immoo du'a badiiti jechaadha. Kanaafiyyuu sababa afaaniitiin namni baay'een mana amantaa gadhiiseera. Sababa jibbisa afaan Oromootiin, sababa hanqina barsiisota afaan Oromootiin, sababa namumti amantaa afaan Oromoo keessa jiru immoo amantii isaa kanaan jabaatee afaan isaa kana guddisuu dhiisee namoota tajaajila afaan Oromoo tajaajilan immoo achitti kan hacuucu sababa nama kanaatiinis jechaadha. Kanaafiyyuu nutoo maal gochuu qabnaa isa jedhudha jechaadha. Nutoo maal gochuu qabnaa tajaajila kanaan jechaadha. Amma fakkeenyaaf amantaa biraa fudhaa Pirootestaantii fudhaa. Pirootestaantiin jalqaba baadiyyaa qabata jechaadha. Maaliif inni magaalaa hin barata waan ta'eef barumsa waan qabuuf hin goyyoomuuf. Eessadha kaayyoo isaanii baadiyyaa deemu jechaadha. Baadiyyaa deemanii yoo nama homaan beekni kana dhaqanii afaan inni beekuun Iyesuus gooftaadha jedhu. Iyesuus gooftaadha, Iyesuus fayyisaadha isatti amanii.
Kanaafiyyuu bataskaana keessattuu maal dhagaa Yesuus amlaak nuusa jedhu dhagaa. Yesuus amlaak nu barsuu imane yaala irsuu mangadi yaala irsuu hiyooti yeellam isa jedhu dhagaa. Kanammoo afaan Oromoodhaan hiika isaa hin beeku. Kanaafuu maal jedhuun inni achitti barattus inni asis amantaa keenya tokkuma wangeela keenyuma barsiisu isaanis siin jedhu. Sanboon akkas tokko taanaan immoo maaltu na dhibee afaan koo nan dhaga'u bakka Yesuus gooftaadha isa jedhu afaan kooti. Silaa tokkuma wangeelli tokkuma amantaan tokkuma barsiisu waan ta'eef maal isaan deemeechi Amaariffaan beekne afaan biraan beekne nan baradhu jedhee afaan beeku nan baradhadhee deemee achitti afaachumatti waan hin taane keessa gala jechaadha. Fooniif dhiigni Waaqayyoo hin jiru, gaabbiin hin jiru, soomni hin jiru, saganni hin jiru achumaan badee hafe bakka. Kana namni yaadee hin jiru jechaadha. Amma ilaalaa hundootu afaan isaatiin baratee waa'ee jaalalaa fi mootummaa Waaqayyoo qofa yaada ture. Sabni hundootu afaan beekuun dhagee Waaqayyootti waan amanuuf jechaadha. Malee guyyaa har'aa kana biyyi keenya Itoophiyaan akkas hin taatu dhugaan siniin jedhaan. Biyyi keenya Itoophiyaan sanyiidhaan kutaadhaan wal qoqqooddee akkasitti waliin nyaattu. Osoo hunduu Amaaraanis Tigreenis hunduu Guraageenis afaan beekuun hunduu osoo baratee jechaadha. Maaliif waa'ee mootummaa Waaqayyoo fi waa'ee akkamittiin gannata seenaa akkamitti Waaqayyo natti araarama akkamittiin gara Waaqayyootti deebi'a yoo sanyiidhaan wal qoqqooduun wal jibbuun akka cubbuu ta'e ni beeka jechaadha. Amma uummanni hin baranne keessattuu namoonni gara baadiyyaa afaan garaagaraatiin amma Oromiyaa keessas karaa Dabuubii uummata Kibbaa keessas gara Gaambeellaa gara baay'ee deemtan homaan beekan nama ajjeesuun akka gootummaattii fi amma fakkeenyaaf gara Gaambeellaa gara iddoo biraa kana baadiyyaa isaa keessa karaa uummata Kibbaa kana yoo deemtanii ilaaltan nama ajjeesuun iyyuu akka bakka akka kabajaa fi bakka homaatti fakkaatu ajjeesinaan bakka wanta akka lubbuun namaatti fakkaatu hin beekani Waaqayyoon kan sin ajaa'ibu jechaadha. Reefu xinnoo afaan isaaniitiin baraa jiru jechaadha. Kanaaf kana kun immoo warroonni keessattuu amma dhaamsa kana sinii dabarsu jechaadha. Warroota biyya garaagaraa keessa jirtan biyya alaa keessas biyya Arabaa keessas biyyuma Itoophiyaa keessa jiraatanii magaalaa keessa kan jiraattan hundumti keessa nu deebi'aa duubatti manneen amantaa baadiyyaa keessa yaaddadhaa. Dhugaan isinii jedhe kunuu sagantaa qopheessuu fi akkas jedhanii karaa guruupii hidhanii karaa guruupii garaagaraa teelegiraam feesbuukiidhaan sagantaa qopheessuu fi nu gargaara jedhanii kunuu kaateediraala Finfinnee keessatti iddoo garaagaraa iddoo namni baay'atu iddoo kiristaanni sirriitti jiru iddoo sirriitti barnoonni wangeelaa halkaniif guyyaatti dhagahamutti barsiisota ciccimoo affeeranii barsiisota bakka yeroo hunda waa'ee qarshii qofa yaadan barsiisota wanni ciccimaa baadiyyaa deemanii waan baadiyyaa hin beekne affeeranii achi lafa dhiitaa'u. Garuu baadiyyaatti maal yaaddan mana amantaa keessan mana amantaa keessaniif maal yaaddan manni amantaa keessan amma kitaabuma tokko qaba barattoota dilbataa keessaniif kitaaba tokko bittaniittu mana amantaa keessan akkamitti deeggartan kana naaf deebisa. Kanaafiyyuu harraa kaasaatii jechaadha. Harraa kaasaatii hundumti keessaniyyuu manneen amantaa baadiyyaa irratti koottaa wajjin hojjenna nuti qophiidha nuti fedha qabna. Ani akka karaa mataa kootti baadiyyaa irratti bakka barbaadanitti na ergaa. Hiriyoonni koo hedduun jiru. Hiriyootani erguu danda'u baay'eetu jiru kam deemanii barsiisanii. Kanaaf hundumti keessan warreen baadiyyaa jirtan keessattuu naannoo Oromiyaa keessa jechaadha. Hundumti keessan wal gurmeessaatii guruupii dhaabbadhaatii manneen amantaa keessan faana barattoota dilbataa keessan sabakaa gubaa'ee faana kan seera mana amantaan hin gadhiisne jechaadha. Kan manni amantaa keenya beektuun guruupii garaagaraa guruupii tokko hidhadhaatii biyyi keessan gargara yoo ta'es naannoo tokko kan jiraattanis mana amantaa tokkos kan bultanis jechaadha. Dabaree walii naqaa jechaadha. Dabaree naqadhaatii hundumti keessan jechaadha isa dhuftanii iddoo hin taanetti qarshii keessan balleessitan waan hin taane irratti nama hin beekne irratti karaa garaagaraatiin qarshii keessan balleessitanii lubbuu nama tokko fayyisaa mana amantaa baadiyyaa keessanitti sagantaa qopheessaa sagantaa fuuraa guyyaa 3 jimaata qidaamee sanbata qopheessuu dandeessu guyyaa niksi qopheessuu dandeessu guyyaa lafaa qopheessuu dandeessu haala kanaan qopheessaatii maal gochuu qabdu nutis in tajaajillaa uummanni haa baratu barsiisonni hedduun jiru. Ani amma qidaamee sanbata barnoota isinitti meeraa mana barnoota yuunivarsiitii Qulqulleetti Sillaasee nagara Malakootii barachaa jira. Garuu haa ta'uutii ani barsiisota hedduu bakka garaagaraa bakka manneen amantaa keessanitti erguu nan danda'a. Anis darbee irratti hirmaachuu nan danda'a. Waan baay'eetu jira waan ta'eef adaraa waaqaaf lafa. Isin warroota magaalaa keessatti waan garaagaraa bakka yeroo isin gaafatan tole jettanii jala fiigdanii mana amantaa keessan hin dagatiina. Mana amantaa keessaniif quuqamaa.
namni tokko kiristaanni tokko yoo deebi'e nuuf gammachuudha. Ergamoota Waaqayyoo birattis gammachuu guddaadha waan ta'eef adaraa isiniin jedha maaloo dhugaan isiniin jedha baadiyyaa keessatti hojjechuu qabna. Akkuma warri amantaa biraa baadiyyaa keessatti hojjetan nuti immoo afaan isaan dhagahaniin maalummaa Maariyaamii beekuu qabu. Maalummaa foon dhiiga Waaqayyoo beekuu qabu. Kan hunda beekanii darbuu qabu jechaadha. Kanaafiyyuu adaraa isiniin jedha. Kana itti yaadaa hundumti keessanuu itti yaadaa sagantaa qopheessaa guruuppii hidhadhaa karaa WhatsAppii hidhadhaati erga walii geessaniin booda manneen baadiyyaa keessan erga himtaniin booda san booda buusii buufattuu san booda gaa buusii suni yeroo tokko mana amantaa iddoo tokko san booda hundumti keessan naannee mana amantaa keessan hundarratti tajaajilli akka ta'u jechaadha. Kun carraa guddaadha jechaadha. Kanaaf manni amantaa baadiyyaa barachuu qabdi. Manni amantaa baay'een arge jechaadha. Mana amantaa hedduu deemee baadiyyaa keessa jechaadha. Kanaaf adaraa uummata baadiyyaa keenya barsiisachuu qabna. Barattoonni dilbataa sirriitti barachuu qabu. Achitti barattoonni dilbataa hin jiran taana manni amantaa tokko barattoota dilbataa qabdu taana jigdeetti jechaadha. Hin jirtu. Sirma hin jirtu. Waggaa eeganii deemanii bakka ayyaana waggaa amma uummata nama kiristaana waggaa ta'uu hin qabu maatii Waaqayyoo yeroo taabonni ba'u kiristaana waggaa yeroo taabonni ba'u qofa deemuu qabnu jechaadha. Kanaafiyyuu kana itti yaadaatii hundumti keessan lafa jirtan maraatti seeraan qabadhaatu keessatti warroota shamarran dhiira biyya Arabaa biyya garagaraa jirtan qarshii keessa waan garagaraatti kan baastan dhugaan isiniin jedha. Amma fakkeenyaaf hidhiitti kan dibatan qarshii 300 hanga 500tti bittu warroonni shamarranii. Hoomaan heerii kan jedhamu kan mataatti kaawwatan amma 10,000tti kan bittan jirtu. Waaqayyoo rifeensa hin ta'an bareeda jedhee isinii kenneera. Hidhii bareedaa isinii uumeera. Maal isaa kan biraatti dabaltu. Hamma sun nama tokko ittiin hin barsiistanii nama isa kufe karaa irraa hin kaasnu. Waan Waaqayyo nuuf hin kennin. Waan Waaqayyo bakka ofirratti daballee Waaqayyo faana adda baafnu nama tokko yoo gargaara. Mana amantaa tokko yoo kaasa maal rakkoo qabu. Kanaafiyyuu adaraa keessan isiniin jedha. Hundumti keessan jechaadha. Irratti hirmaadhaa asumaan dhaamsa kooti. Egaa yaasoo giddaa fi jettu minyaa ta'uu dinnaan dhagaa jedhanii sigatu jedhee Oromoon yoo mammaaku jechaadha. Nutis immoo yoo har'a yeroo jirru kana raawwanne malee boru gaaffii nutti dhufuuf deebii hin qabnu jechaadha. Osoo nuti haala kanaan qophoofnee jirru yookaan immoo uummata keenya kana barsiisuu osoo dandeenyu sun barsiisiin hafni taanaan egaa beekoni badiinsa jechaadha. Guufuu qopheessineerra jechaadha. Kanaaf irratti hirmaachuu qabna isiniin jedha. Egaa hanga ammaatti namni haala kanaan hojjanna koottaa haala kanaan hin mari'anna jedhee isin gaafate jira jedhee hin yaadu. Maaliif ani amantaan keenya kun amantaa akkamii akka taate tajaajiltoonni mana amantaa keenyas tajaajila isaaniitiin afaan Oromoodhaan sirriitti tajaajilanii uummata isaaniis akka barsiisan isaanis akka itti gammadan kanan barbaadani jechaadha. Tajaajiltoonni hedduun karaarraa gufatamaa jiru. Deemanii taaddisuutti amantaa isaanii amma jijjiiranitti jechaadha. Tajaajiltoonni keenyas maaliif tajaajilli hin jiru jechaadha. Kana yeroo isiniin jedhu tajaajilli mana amantaa guuteera. Garuu gufuu kan namatti ta'utu baay'ate. Kana malee immoo guruuppiidhaan wal qoodanii bakka waan hedduutu jira jechaadha. Ani amma tajaajila sirriitti bahuu hin danda'a. Namni ani beeku tokko immoo bahuu dhiisuu danda'a. Kana faanallee wal qabsiisanii haala hin taanetti kan fudhatan amma jiru jechaadha. Kanaaf egaan maatii Waaqayyoo hundumti keessaniyyuu irratti hirmaadhaa mana amantaa baadiyyaa keenya haa kaasnu isiniin jedha. Qiddaasiin bakka ittiin qaddasiisamne akka qiddaasiin banamu. Ji'a 5 bakka waggaatti kan banamu jiraachuu danda'a. Yoo nuuf danda'ame ji'aan illee akka banamu taasisuu qabna. Sanbata inni ji'aan banamu immoo sanbata yeroo hunda akka qaddasiifamu taasisuu qabna. Kanaafiyyuu adaraa isiniin jedha. Hundumti keessaniyyuu irratti hirmaadhaa maqaa Waaqayyootiin hanga ammaatti kan nu faana ture Waaqni abboota keenya maqaa isaa kan kabajamee fi kan ulfaate nuuf haa ta'u galatooma ulfaadhaa. Egaa keessaan bilbila kootiin na dubbisaa warroonni hirmaachuu barbaadanii hin mari'annaa nagaataa galanna.